دبنا كنا ماليا ماليا ولا ما دبنا كتي ولا ماكو نغانا دولا يو ولا غري ولا غرا أنا داتان كابو أبلتي كو نازجا بيسا أبلتي كو تنتي كنا تيرا يو سام بيكو تينا كشودي داني أنا توبيك الرجال قال كنا وان نفقد بولو أنا توبيك بريمو برسول التاني ولي قد كاتو رماكو سينا سيني فادات مغرشيني واحد دوغوري في كان مالي ورقا ركو ورقا كان دقيت ورقا انكبت ورقا هجرا شوشو كان فكسيتي ودا كان في مالي لا انا لا دورتي كباتي سينا وتجدو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب تيجارو إيجا راو على الموضة بيتوس بيركيسا سنتي في بربانة دي مالي كان أفتح ساعات كبتو جنة كسي نوبنا مالي سلا قالوا ركون كويدو قالوا قبدي وسيلا بريدة يا ده بريدة كابتني ولي بالمجوني في كان هذا بريدة نولي مشايو أسمرت تلالي أرجني ورو مشايو كانوا ما تقولي جندي باي توكو أجاب شكاتا توري ما شاء الله دا وانتم ما قدان تكلين جرو مال قدان يمتي سما ورون ما بير جرو إيجي وان برباجي سكر كارما برباجي سادا مال قداني دو تنا ما كم ينور رايون أول تو سبب مربي سبب ما قدي وانا كنا ديري رب ما نما مكرم عليه سبب ما جاجبي سما أما مجيوني ولو ما قالتي أتتاتي أركب بوليساتين كابم تيجرتي مو متاك جرتي متتين kabamtee taatee ammatiin nama bira jirti ijoollee bira jirti. Baasanii akka poolisaati. Ijoollee bira jirti amma bireedhaaf. Inni qodaa rurrukutu kun nu jalaa bahame ba'allaa. Inni qodaa kokor ni utaa darbu wayini miyootii qabadhaa habaayibi. Ijoollee muutii godhadhaa harka poolisaati bareedaa nutti dhagamee ture poolisaan uf qabsiiseera jettee viidiyoo Harun isi wana saat kumbetu kubal bedirti mucaan. Dhugaa rabbi gubata saniin akkamittiin beennu diinillee hin beekulle gubata saniin mana hidhaatitti darbitee onneen isii dhootee oroma miidhamti jedhee akka viidiyoo sana argee ture jedhe baay'ee tokkorra deemee ilaalaa tureetii wama kana maalumaan addaan baasee qulqulleeffadha jedhee isin gaafachuu jira. Bareeda maal godhanii miti amma bootama jirtu jajjabeessuudha biyyallee yoo galtee jette biyyattiin taqaaqa keessa jirtu achuma sabbarsiisanii du'aayii godhanii fi akka sabbartu godhanii warroonni achi keessa namoonni baay'een itti dhiyaate akka isiin sabbartu gorsisuu malee waan jiruun cinaa dhaabachuu gargaaruu malee wantummaan godhan takka illee hin jiru gara kaan du'aayima godhuu fi uummanni Oromoo bira dhaabachuu dhaqee uummanni kunniinuu baay'inaan ijoolleen Dubaay keessa jirtu dhattee sabbarsiistee biratti yoo argamte namni waa itti galan tokko yoo bira dhaqanii jedhan haga tokko namarraa gala waan ta'eef dhaqanii ijoolleen gugurdoon achi keessa beekamtii qabdu dhaqanii sabbarsiisuu jabeessuu du'aayii godhuu fi sanoo bicha isinii dhaamannaa waan biraatiin waan qabnuunis hin gargaarraanii rabbisii haa jajjabeessuu du'aayiin goonaa fi kanuma jechuu barbaada beektaa ani irraa bu'ee Ishi galatoo. Isiin kun amma beetiin kun sagalee qabdi. Hamma kana miidiyaa irratti baatee hin mul'attiifi malee amma mucaan mataan asirra jirtu kana argitanii yoo taatanii gwaddeenyaan isii jechuudha. Maatiin isii guyyaa afur guyyaa afur hin jedhu. Maatiin afur guyyaa tokkotti jala ajjeefaman. Kan beeti waan sagalee qabduuf akkana. Yaani uummanni Wallaggaa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama gaddisiisu. Bas garuu wanti beekamuu qabu uummanni Wallaggaa qofaa miti Oromoo kutaa 11 irra akka gahu na amanaa. Wanti Wallagga irra gaharu hundi isaa haati dadhabduun abbaan dadhabaanu dargaggeettiin kan ajjeefamaa jirtu kutaa 11 Jimmaan Saarsiis kutaa 11 tokko mana nu galuuf deema. Wallahi mana nu galuuf deema. Warroonni koomentiidhaan gammadanii kolfitanus warra sammuun qabnedha. Warra sammuun isin dhuufe walla na amanaa garuu mana keessan gala gaddi kun. Mana keessan gala. Si Abdullee haadhallee haatillee haadhan qabdiimi mucayyoon kun amma beetiin tun. Haruun hin qabdi haadha. Na of eeggadha. Yoo dadhabdan qoyme haruun miyuuti qaban. Yoo dandeessanii. Maalirraa dubbataa jirtu of kolchaame. Eenyuun
جنة واي ما ميتي أما كنا ما تبي جنا عمري تري كان الروماتي أجي أما وان ما دي دبتاتن كجتم بيخني وان نرى دبتات الرا Ay, karaa kamirra jirtu. Nama asirra teessanii nama komachuu dhiisaati. Amma wanti simmanni kun banamee fi waa'ee intala irraa sagalee ta'uudhaaf miti. زين هم ما دي الرجل Kalaas waan namni komantii irratti barreessu minaaminiidhaaf yeroo dhiisaati. Amma si lafaa dhagaan ture intala biyyatti galchina. Intala biyyatti galchisanii maal ta'uudhaaf? Biyyatti galuun hin barbaachisu. Waanuma hin danda'amne. Ani laa guyyaa kana guutuu waa'ee seeraa dubbataa ture. Namni as jala jiru na arguu danda'a. Eega ganamaati. Hagasiin dhattee ijoolleen harka galchite ijoolleen qabdutti jechuudha. Amma mana galtutti nama irraa dubbataa ooleedhaaf boonaa wajjin jechuudha. Amma yaada kana isheen keessaa yoo baasuu qabdu malee yaada kana abbaa ishee illee dhabne akkasii dhabnuuf yaaddu moo biyya gara biyyaatti. Dhagay ani yaada siitiin deemaa jira laagama kootiin yaada sii fudhadheetan hubadhee akkasii ta'eetan kan dubbataa jiru amma abbaan qabbarameera hin jedhanii maal gooti biyya galteeme abbaa koo laaleen qabbaradhe jirti abbaa sii laaltee qabbarachuu qabdi kashfii kinta abbaa bira ga'uu miti ofiisiyyuu naannoo sana hin geessu qalladaa jirtu moo anatu biyya jira anatu waa'ee biyyaa beeka achi dhaquu miti dhattee awwaaluu miti ofii isheetu yoo finfinneedhaa baatee nagaadhaan naqamtee geesse yoo bareeda maal taatan isin waanuma qallaalii seetu miti asii ka'anii wanta gadeemu miyuutii qabadhu gisee tokko okkee galatoomi bahini miyuutii qabadhu ustaz ahmed dubbadha haa dubbatan isaan hundi keessanuu miyuutii qabadhaame qoy gisee tokko miyuuti Networking qabdu miyuutii qabadhu akkam jirtu ustaz Naguma fayyuma baga jiraatanii. Waa'ee obboleettii keenya beetii Wallaggaa kana fila namatti Saawud Arabiyaa irraatii darti bilbilee natti himanii wanni kanarra miidiyaa kanarra seenaan jiru yoo seenee viidiyoon hojjedha jedhee seene malee erga dheengaddaa namni mana tokko keessaatii namni afurii akka sana ta'eeti miidiyaarra seenuun na jibbisiisee namni miidiyaarra seenaan jiru maatiin sun anaaf akka maatiidha. Maatii makoodha nama wajjin nyaannee wajjin guddannee masjiida keessatti saaffii tokkorra dhaabannee salaannee jiruun keenya tokkodha. Walumaa gala mana tokko keessaa fakkeenyaaf nama afuridha kan dhabne sababa isa sanaan wal qabatee miidiyaan waan na jibbisiiseef mataa waan na dhukkubuuf yeroon miidiyaa kanarra seenee suuraa isaanii waan garaagaraa suuraa isaanii waan garaagaraa waan hin arguuf miidiyaa kanarraa baqadhee ture. Amma sababii Saawud Arabiyaa irratti bilbilameefini guyyaan asriitti bilbilee salaata asriitiin boodatti bilbilee waliin haasa'ee amma hin deemu naasirfaa deemanii waa'een isheen hin deemtu maalii isaan haasa'an inni kun waan boodaadha waan ta'eef inshaallah tokkoffaa isheen namoonni bakka isheen jirtutti isheetiin kontiroolii gochuun alhamdulillah baay'ee bareedaadha. Madaan keenya laa nuti madaan keenya madaa guddaa qabna. Kan isin ajaa'ibu qiblaa siyaasaa warra beeku miti warri dhume kuni fakkeenyaaf Tolaa Nuuruu nama jireenya mataasaa jiraatudha shufeeradha nama abbaa qabeenyaadha jireenya mataasaa jiraata naqamteetti galee akkatti jiraataniyyuu biyyayyuu akkatti jiraatamu dhabnaan ba'aniiti kan isaan jiraataa jiranii Amiinee Nuuruu akkasii Fuwaad mucaan xiqqaan suni Fuwaad Jawaar Nuuruu akkasii akkas Baabuu Ajmaamude kan jedhamu akkasii barreen gaddaa obboleessa isaa guttinitti Haafizal Qur'aanii xiyyiitiitiin mataa dhahanii battanan yeroo guttina jechuudha. Barreen gaddaa obboleessa dhabanii kunoo kaleessa obboleessa hangafatti dhabame alaa kulli haaliin alhamdulillah rabbumarraa dhufe waan rabbirraa dhufe wanti godhan hin jiru garuu ani wanta Oromootti dhaamu maraataa tokko akkas jedhe fayya buleessi namaa hin na'uu itti facaasi walaa ga'uu jedhe. Ani immoo fayya buleessi namaa hin na'u Oromootti hin facaasina kan wal ga'uun jedha rabbiin isaa nutti fide kana kutaa biraatti hin fidin namumti ammuma kanaayyuu namni waliif yaadu namni waliif boo'u namni waliif dirmatu namni waliif gaddu hin dhiba waan ta'eef rabbiin unumarratti haa dhaabbatu
duuni kuni namoota nama irrisuu danda'anidha hundi isaanii namoonni darban kuni. Fakkeenyaaf haati mucaa Fuwaad jedhamu sana abbaan manaa dhiyeenya du'e kunooti mucaan irratti dabalame obbolaan abbaa manaa ishee makiinaa tokko keessatti haadha manaa biratti kan isaan xiyyiitiin mataa keessa dhahanii ajjeefamanii. Walumaa gala wanti gara keenya jiru waan ulfaataadha. Achi adeemuun waan biraadha. Wantoota dubbachuuf barbaannu hundayyuu baasnee dubbachuu hin dandeenye.